rakkoo hamaatu naannoo keessanitti deemaa jira ani maalinni wanni rakkoo keessan irratti deemaa jiru kuni mee bal'inaan nu ibsimee maaltu jira? Rakkoo namaan akkuma beekamu haala ammaa kana keessatti uummanni keenya baay'ee rakkachuutu jira. Isa kana gaaffii tokko malee yeroo mala bulchuu malee daldala namaa cabsanii seenanii nama fuudhanii deemanii akka fedhanitti dararanii akka fedhanitti dhugaatii tokko malee dhala Oromoo nuti qabachuutu jiru jechuudha. Eenyu fa'i warri hidhame kun maqaa isaanii nu tarreessuu dandeessaa? Ammaaf gaafa qamadii shanii jechuudha halkan keessa sa'aatii sadiitti obbo Sheetu Addunyaa kan jedhamu waan Ameerikaa Roobii magaalaa Nagaroobii keessaa qabanii fuudhanii deemanii haadha manaa isaa biraayi. Maal hojjeta hojiin isaa maali? Qotee bulaadhaatti kaasumaaatti fiigee waanuma argate hojjetee ijoollee isaa guddifataa abbaa ijoollee lamaa fi abbaa maatii lamaati. Kanaan durallee waxabajjii keessa naannoo baatii ja'a dura qabamee naannoo baatii sadii hidhame. Achi keessatti dararri guddoo irraan ga'anii achi keessaa inni dhukkubsatee mana yaalaa deddeebi'aa jira. Sababuma yeroo sanii Seericha qaamaa irraan ga'anii mana yaalaa deddeebi'aa jira. Gaafuma fuudhanii ba'an kanayyuu amma dhukkubsachaa jira. Eegumaa qoricha liqimsee tooraa fuudhaatiin itti balbala qabanii naannoo nama soddomaa fi waliin ta'u kan isaanii seenanii mana seenanii fuudhanii deemanii. Ati qotee bulaadha jettee jirta. Egaa qotee bulaa akka maaliin egaa wanni isaan amma hoogganaa paartii siyaasaati jedhaniiti moo lafa namaa seeraan ala qotatteedhaniiti moo maali wanni qotee bulaa irratti gara nama soddomaatiin yeroo isaan naqanii sayilii lama jechuudha nama soddoma jechuun qaba waan salphaa miti. Maalinni wanni isaan jedhaniin yookaan immoo wanni isaan irratti himata bananii yookaan immoo eenyu si barbaada jedhanii fuudhanii deeman. Inni kaamaala lafa namaa fudhataan kan mataa irratti hojjetachuutu jira. Akkuma beekamu haalli naannoon uummanni Oromoo naannoo keenyaa keessa jiru haala ulfaataadha. Sababa beekame qaama beekame nyaachittii shanee qallattii jedhuuni. Sababuma kanaatiif yeroo duraan akkasuma jedhanii isaa waliin jiraattii isaa nyaachittii jedhanii warri kun immoo qaama kanaan walitti dhufeenya akkasiitti iyyuu hin qaban maatii ofii guddifachuu akkamitti jiru keenya moo amma rakkina kana keessaa baana jedhanii tattaafatu malee waan isaan ittiin qololan kana wanni isaan beekan hin jiru. Immoo kana gochuun isaanii hammeenyuma uummata Oromoo kana dhagamsiisuu uummata Oromoo dinagdeedhaan akka isaan dadhaban akka isaan nama kichaan akka qabeenya isaanii jalaa tattare yookiin immoo akka isaan nama ta'uu hin dandeenye jechuudha. Waajjirri isaanii dinagdee isaanii akka dadhabu. Kanaan dura baatii kana hin ta'edhanii maatichaa osoo facaafamuu jalaa akka jirutti akka inni qotatee na facaafata jedhetti osoo lafa isaa facaasin akka jirutti lafti isaa jalaa lafa ba'ee amma immoo utumataan iyyuu waan argate hojjetee maatii lamaaf namachi birii maatii isaa akka guddifannee fi ammallee kan kana godhu. Maal amma bakka isaan geessanii hin beekamne ajjeesanii hidhanii namni dhaqee gaafate tokko hin jiru jechuudha. Maatichi isaan kanaan sababa shanee dhabdeetti shanee waliin jirtu waan jedhu kan ta'edha malee badii tokko qabaatetti miti. Mee asirratti shanee deeggaruudhaa fi shanee nyaachisuu isaanii ragaa qabatamaan isaan irratti arganii kunoo kanaa wajjiniin jirta jedhanii itti dhiyaatan jira moo akkanumatti nama kana lafumaa ka'anii akkuma tu jette dinagdee fi dinagdeedhaan uummata Oromoo kuffisuu Oromoon akka qeesaa irratti abbaa qeetee hin jiraanne irratti kan hojjetamaa jiru moo ragaan isaan ati shanee deeggarta jedhaniin irratti agarsiisan yookaan immoo kunoo akkana goote jedhanii ragaa qabatamaa isaan irratti qabanni jira? Ragaa qabatamaa isaa fuudha. Ragaa qabatamaan qaban callisaniituma ittiin uummata Oromoo miidhuudhaaf uummanni Oromoo akka diinagdee ta'u hin jenne akka nama hin taane akka hin guddanne nama xiqqoo tattaafatu nama bitarii gaaffii mirga isaa gaafachuu danda'a namni kun haala keessa jiru haala rakkoo amma keessa jiru kanaan gaaffiin kun maal namni yoo gaafatu itti ilaalcha biraa qabduu qaama biraatti eeggatu jedhaniituma nama hin miidhagu jedhu malee ragaa tokko illee qaban isaan ittuma hooggantoonni akka bilisummaa Oromoo miidhatu mana gaafatti rakkachuutu jira. Ragaa sobanii ragaa sobaa irratti qindeessuu gaafii tokko malee sababa walitti jaatati uttumaan Oromummaa jechuun Oromoo balleessu maatii nama hedduu malee ragaa qabaatanii wanta namni hojjetu tokko ragaa qabatamaa argatanii nuti garuu kan nama hedduu jechuudha. Maaliif kun daran immoo nama hin laaffisu akka ta'etti jechuudha. Nama hin laaffisu daran nama cimsee uummanni Oromoo
qaama isaan jedhan kana kallattiitti nama deddeebi'ee yookaan immoo kallattiitti qabsootaa firiinfatu nama beeksisa malee gochaa isaanii gochaa jiran kun kan nama laaffisuu kan nama immoo abdii mana cabsinu tirumaa jala nama mana jabeessee abdii nama taa'u kana yaadaan. Galatoom mee aanaa Shawaa Lixaa kana keessatti si galee manneeliin hedduutu naannoo Adaa Bargaatii fi akkasumatti Meetaa Roobii kana keessatti gubachaa jira. Manootni kunoo warri gubatan kun warri gubu kun eenyu? Manoota meeqa gubatee jira? Namoota meeqatu amma maatiin isaanii bifa amma ati jettu kanaan rakkina keessa jirame warri maqaa isaanii kan qabu garuu qabatamaadhaan namni kan gubate kan nama jiraattota soddomii lamaa fi namni immoo kan gubate naannoo mana 50 oliiti. Sababuma maaf jedhi fageessanii Aanaa Adaa Bargaa ganda Tuulii keessa dhuftee jedhamudha. Iddoo addaa Tuulii jedhamu keessa baadiyyaa gammoojjii lafa qotee mana qotee bultootaa dhaqanii addaa poolisii Oromiyaa fi nadiitti kaa'ee jiru jechuudha. Mana abbaa ilmaan hiyyeessaa mana namoota yeroo kanatti yeroo itti nama keenya gargaarree rakkina keessaa baanu mana yeroo itti rakkina itti finnu miti uummata keenyatti jira. Garuu mana abbootii keenyaa warra irraa dhalatanii irratti poolisii inni addaa poolisii Oromiyaa jedhamu. Yeroo afaan Oromoo dubbattoota saba Oromooti jedhee mana ilmaan Oromoo mana saba Oromoo gubuutu jiraatudha. Inni kun gaachana tokkoon gaachana uummata Oromoo jedhi gaachana uummata Oromoo ta'ee diina uummata Oromoo jedhi kana nafta ta'anii lafa kanaa jechuudha. Osuma ilaalanii abbaa warra fuulduratti itti qabanii ofitti guddatanii mana 50 oli kan gudate. Tokkoon mana nama tokkoo keessa yoo xiqqaate qabeenya hedduutu gubatee jechuu danda'ama. Maaliif wanta kaasii daga keessaa fudhanne mana isaanii keessa har'a bakkee buluutu jiru. Dhufa buluutu jiru. Muka jala buluutu jiru. Namni 32 kun jechuudha. Maatii isaanii ilaalu. Jiraata abbaa warraa 32 jechuun ilaalu. Kan maatii 5 qabu jira. Kan 5 qabu jira. Kan 10 qabutu jira. Warri kun har'a maal nyaatu maal uffatu eessa bulu akkamitti jiraatu jennee gaafa ilaallu qabeenyi isaanii nama dhuunfaa tokko jalaan gubatee baay'ee gara yaadikaatu gara kuma biddaati walitti tilmaamamaan nama tokkoofi. Haa ta'u gaamee namoonni kun akka naa himaa jirtutti nama abbaa warraa 32tu amma naannoo Adaa Bargaa keessatti naannoo Buulee jettimoo naaf hin jenne san keessatti namoonni 30 Aanaa Adaa Bargaa ganda Tuulii Dasee naannoo kanatti abbaa warraa 32 mana maleeyyiidhaa waan daa'ima jira kana keessatti ijoollee dubara geessu jira. Kana eessa bulchan gaama uummanni kun eessa bulaa jira yookaan immoo garamitti baqatee jira? Lafuma sana irra jira moo achii baqatee bakka biraa deemee jira? Amma naannoo matan jiru amma naannoo matan jiru jechuun deemu gara baqatanii qabu. Biyya isaanii keessa jiru kan lafa biyya addaa isaanii keessa jiru qabu. Biyya isaanii filatanii irratti jiranii ijumaanii hojjetaa jiran jidduu kan keessa jira naannoo kan buufatanii karaa kan teessuma godhatanii akka namni mana isaanii ijaarree akka wal gargaaranii mana kana deebisanii xixiqqeetti ergaa fidanii jechuudha. Manumayyuu akka lammata deebisanii ijaarreeyyuu dhorkamanii jiranii jechuudha. Yeroo sanatti mana lammata deebisanii ijaarre dhorkanii turanii ni doorsisuu akkaana gootan isaan asitti sababa waraana bilisummaa Oromoo itti gargaaruudhaan balaaleffatanii isaan kallattii isaan deeggaranii. Waan baay'ee nama gaddisiisu eegamee akkuma du'aaf jechaan uummata Oromoo irraa bara wayyaanati bara ammaa kana keessatti jijjiirama jedhamee uummanni Oromoo harka rukuchaa ture keessattuu ijoolleen Shawaa Lixaa amma eegaa Hacaaluun ajjeefame booda namni hunduu cal jedhe waa'een ajjechaa Hacaaluutiin wal qabatee kunoo san booda biyyuu unkuramee amma ammaatti naannoo Amboo kana keessa wanni godhamaa tokko hin jiru. Maali ijoolleen dur falmachaa turte qeerroon Amboo qeerroon Gincii qeerroon Hoolota akkasumatti qeerroon Adaa Bargaa qeerroon Mogor kun hundinuu calliseetuma cal jedhee taa'ee ilaalaa jira. Nam abbaa warraa 32 gaafa manni isaanii gubatan kun dhaamsa qeerroodhaaf qabdu yookaan immoo maaliif qeerroon kun callisee taa'e maaliif dhaggeeffachaa jira? Hin baqatee moo hin sodaate moo baqatee biyya keessaa bahee jira moo taa'etuma abbaa warraa 32 bakka tokko manni isaanii gubatee akkasitti ilaalaa jiru? Namoota halkanii guyyaa ukkaanfamaa jiran kana irratti guyyaarraa guyyaatti namni itti dabalamaa butamaa deema malee
ka hidhame gadhiifamaan jiru. Kanaaf mee akkamitti ilaalta akka qeerroo tokkotti? Ani akkatti ilaalu sodaa fi sodaa beekee ni lagatame. Maal ta'e kanaaf immoo isa kana jijjiirama haga amma dhibeetan qeerroo ittiin lubbuu itti wareegee ofiidha jijjiirama kana fidanii egaa warri abbaa si'aatti jijjiirama kanatti dhibe mootummaan kun si'aati jedhaadha. Tolcheetisaa si'aati aangoo kanatti dhibee biyya qeerroo qarree keenyammoo lafatti dhibneeti ammallee nuti aangoo kanatti dhibee karimuudee maangoodee aangatti dhibnee lubbuu ilmaan keenyaa fi galmaan keenyaa hayyata keenya akkasuma gootota hedduu itti dhabne jijjiirama isaanii kanaaf yeroo sanitti cobamanii dhuguma itti fakkaatee harka dhaanas miti turanii harka rukutanii fi achirra fidanii gaafa dhufanii isaan aangoo kanarratti tolcheessanii guddaa ba'anii asii gadi itti qoosanii ammallee hidhuu fi ajjeesuu ittuma fufanii akkumaatii immoo goota keenya weellisaa Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeesanii ammallee nurratti garmaamutti jiru. Ittiin uummata Oromoo sammuu adeemsudha inni kun jechaan isaanii uummanni Oromoo taa'uu qabu ammallee lafa jiru dammaqee jiran lafa kana ga'e kana qabsoomtuu kana jecha kana fuulduratti guddachuudhaaf wareegamni isa barbaachisu kaffalee waaqni qabu yeroo itti rafanii miti yeroo itti taa'anii miti yeroo itti ka'anii falmatanii jijjiirama itti ajjeesse kan mataa calatti argine kana itti kiidha baafanii alaabaa keenya gadhaabannee mirga uummata Oromoo itti kabachiisuuf yeroo kanatti sun qabu qeerroo kallattii kamiyyuu kuduraalee fi hoolota Oromiyaa keessa kan jiran kamiyyuu bakka jiranii ta'anii galummaa isaanii fi eenyummaa isaanii falmachuu dhabuudhaan jira keessattuu qeerroo kan beeksisanii dhaamu akkuma kanaan dura itti wareegamaa hajja'an akkuma kanaan dura itti dhamaa itti qaamaa irratti itti kolaafamaa hajja'an kan ammallee immoo qaama isa deeggaru waan qabu qaama yoo isa ajjeese deebi'ee nama isa ajjeese kan ajjeese waan qabu isa cinaa dhaabbatee qabxootaa fi kan ba'achuu qaban jira maaliif dura yeroo akkanatti hiriiraa waraanni bilisummaa Oromoo duruu bakkee kutaalee Oromiyaa keessa bakka hundatti hin galle keessatti filataa humnaan jabaatee bakka galmaan jaatee iddoo kana hamma immoo maal sodaata of cinaadha gaachana qaba waan ta'eef gaachana isaa kanas abdatee fuuldura deemee bilbadummaa isaatitti wareegamaa jiru qopheessee walabummaa isaa gaachii mirgataa maalummaa isaa mirkaneessachuu qabaaran jira uummanni Oromootis immoo waan qabuun jabaatee qaama isaaf falmu qaama sina walaboonsa jedhu kana deeggaruu qaba isa hubachuu qaba isaa malee walabni tokkollee hin jirti warri jijjiiramee aangorra jiru kun Oromootti jijjiiramaa jiran Oromoodhaan jijjiiramee aangootti ta'ee ajjeesee Oromoo irratti jijjiiramee Oromoo nyaachaa jiran Oromoo wanti kun tokko hin jiru. Galatoom mee taa'ee danda'a akka fuula feesbuukii isaa gubbaarratti akka jedhetti nuti kana booda minilikiin boonna malee maqaa minilikiin daldaluun hin jiru jedha. Kana jechuun maal jechuudha keessattuu Oromoon jiddu galeessa Oromiyaa keessa jiru akkaataa itti lafa isaatirraa buqqa'ee Arsii keessa Baalee bakka Oromiyaa kutaa 11 keessatti faca'ee jira. Gochaan minilik godhe deebisee ijaaruudhaaf akka inni hawwii guddaa qabu akka Oromoon kana booda waa'ee minilik Yohaannis ittiin boonna jedhee barreessee feesbuukii isaa irratti maxxansee jira. Mee akka nama qeerroo jiddu galeessa Oromiyaatti dhalatee tokkotti akka warri keessan lafarraa buqqa'ee tokkotti akka warri keessan afaan isaanii fi aadaan isaanii gosti isaanii lafarraa badetti mee maal jettee yaada kana gubbaarratti deebinatti taa'ee danda'ati qabdu jirtu akka qeerroo Oromootti daqiiqaa takka yookaan daqiiqaa lama keessatti naa deebisi. Hiriira isaa qabu nama yaadu ta'e nama kan Oromummaa qabaatu ta'e waan kana dubbatu jedhanii nyaanni Oromoo ta'e Oromoo lafa kama qabaatu jette kana jedhanii kaleessa harka namoonni harma namoonni kan jedhu kolaatu dhimma keenya balleessu aadaa keenya ajjeesu saba keenya xiqqeessu dinagdee keenya mancaate namni kun kan ittiin hojii tokko taa'ee jiraanni arra ta'ee boruuti namni Oromoo kanii gosa kanatti jedhee nama isaa of dhaabbatee hin jiraatutti yoo illee jiraachuudhaaf ta'u yaadan qabu kun inni yaada tortora sammuusaa yaadudha kan inni dubbate akka nama barateetti miti kan inni haasaa jiru akka nama baranneetti namni kun maqaa barate irratti qaamame waaruma barate tokko illee qabeetudha kana jechuun isaan uummanni Oromoo akka isaanitti fincilee akka isaanitti jabaatee galmaan gaafate jechuudha
jechaa jira malee Oromoo qabxeerra deebisaa jiru akkana jechuudha. Namni namni tolaataa ture, namni eenyummaa keenya balleessaa ture, namni goota keenya harka muraa ture, haawaa keenya almarraa muraa ture, waggaa inni deebisee jedhu ittiin boonna malee waan ittiin wanni jedhu jiru. Waan ittiin boonu qabu. Eenyummaa kun nagaramsiisee abbaa keenya harka muraa, haadha keenya harma muree nama kana waan ittiin boonu qabu. Seenasaa namoota ammallee godaannisa yoo minteessa farni qonnee biyya keessatti barreessee jiraachudha. Inni inni garaagarummaa qaban akka nugatu baay'ee inni garaagarummaa tokko illee qaba. Inni saala baay'eetu wal beekaa jira jechuudha uummata keenyaa sallee. Baay'ee galatoomii horii bulii daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo akkuma beekamu intarneetiin nurratti yookaan immoo bilbilli nurratti citee jira. Egaa akkuma beektan wanni oduun amma Oromiyaa irraa isinii dhiyaate hidhaa fi ajjeechan uummata Oromoo mana irratti gubuun akkuma itti fufetti jira godina Shawaa Lixaa aanaa Aadaa Bargaa keessatti. Egaa hundumti kun Aadaa Bargaa qofa otoo hin taane naannoo Nyamar keessatti bakka hundatti Shawaa Lixaa hanga Midaa Qanyiitti wanti deemaa jiru waan hedduu nama suukanneessu. Godina Aadaa Bargaa keessaa qofa abbaa warraa 32 akka isaan mana isaanii irraa gubatee namni ijoollee 10 qabu jira, kan ijoollee 8 qabu jira, kan ijoollee 6 qabu jira, kan ijoollee 10 ol qabullee ni jira. Namaatiiwwan kun akka lammata mana isaanii irratti lafa isaanii kan guban san irratti illee deebisanii ijaarranne afaan qawweetiin akka eegamaa jiran qeerroon amma bilbilaan nu ibsee jira. Isa kanaaf egaa wanni eegamu maaltu jira? Maali wanni kun hamma eessatti deema? Wanni kun hamma yoomitti kan jedhamuuf isiniif dhiibna jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo bahaadhiyatti kaabaa kibbatti har'a abbaa warraa 32 qeerraa ala bahanii qeen isaanii gubatee manni isaanii gubatee jira. Daa'imni kun ijoolleen kan keessa araasii jira, kan keessa dubartii ulfa jira. Bakka isaan bulan, bakka isaan oolan egaa Rabbi haa beeku jechuun barbaada. Isa kanaaf daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo waan kana wanni isinii dhiyeessaa jirruuf gochaan suukanneessaa uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwatamaa jira. Tarii maaliif manni kun akka lammata deebisee hin ijaarramne wanni isaan godhan maali? Namoota isaan dhufanii qabanii butanii deeman kan nama tokko ragaan tokko irra hin jiraanne ati Oromoodha, ati shaneedha gaaffii tokko gaafateef ati waraana bilisummaa Oromoo deeggarta, waraana bilisummaa Oromoo nyaachifta jedhanii mana hidhaa keessatti dararuu, qabeenya irraa gubuu. Kanaaf uummanni keenya gaaffii dhuma tokko akka inni hin gaafanne yeroo ammaa kana keessatti namni gaaffii gaafachuu akka hin dandeenye yoo gaafate sababiin isaan taargaan isaan irratti maxxansan shanee qallabda, shanee deeggarta, manni ni gubata, qabeenyi ni saamama. Kanaaf ijoolleen isaanii ni manca'u, alaamana Oromoo mancaasaa jiru jechuudha. Isa kanaaf isin murtoo keessan kennaadha. Akkamittiin akka saba keessan bira dhaabbattan, akkamittiin deebistanii saba keessan akka ijaartan, akkamittiin qabsoo kana dukkana uummanni Oromoo dukkana keessa jira, dukkana kana keessaa gara ifaatti akkamittiin akka baastan, kan biyya alaa jirtan, kan biyya keessa jirtan harka wal qabatanii bahaadhiyatti kaabaa kibbatti otoo hin jedhin qabsoo bilisummaa Oromoo gara fuulduraatti akka tarkaanfachiiftan waamicha isinii goonu. Kanaaf daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo wanni hedduu baay'ee garaa nama raasu maanguddoota hedduu kan deemanii magaalaa bahuu hin dandeenye, kan ijaan hin agarre, kan gurraan hin dhageenye, warroota amma maatiin buqqa'ee kana keessa akka jiran odeeffannoo qabna. Yoo dandeenye akka isaan akka odeeffannoon keenya nu dhaqqabeen isiniif ragaa dabalataa isinii dhiyeessina. Isa kanaafiyyuu horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Subscribe godhaadhaa, nu hordofaadhaa, laayikii sheerii godhaadhaa miidiyaa keenya, miidiyaa kana guddifadhaadhaa. Walabummaa News Network irraa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Injifannoo kan uummata Oromooti. Finfinnee News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa, afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. sagalee uummataa ta'uun Qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Neetwoork, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifan Belbaal, Egeree News Network, Oromiyaa News Network, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa News Networkii fi miidiyaa dhaddacha Oromoo, gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi Finfinneen handhuura
handhuura Oromiyaati. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun Bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu Finfinnee News Network.